nagaaf araarri Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu lafirtan hundumaatti nagaan gooftaa koo Yesuus hunda keessaniif haa baay'atu. Yesuus Kiristoos bara baraan jiraataadha. Sagalee Waaqayyoo amantii fiixaan bahinsa qabu jedhu walii wajjin ilaalla. Lafa isin ga'e hundumaatti iddoo agartanitti sheer waliif godhaa, koppiileen walii godhaa, komentis godhaa, waliin ga'a. Jeddiin qabaatinaa sagaleen Waaqayyoo nama miidhu wanuma fayyade malee. Kana gaafan jedhu amantii kam keessa jiraadhu, gola kam keessa jiraadhu, eessa jiraadhu, maalis amanadhu. Ani kanan jedhu tokko jiraate sagalee kana kan dhageesse dubbiin kun si bira kan ga'e iddoo jirtu jiraadhuuti dhaggeeffadhu, irraa baradhu, namoota jaallattuuf sheer godhi. Nuyi nama jibbinu hin qabnu seexana malee. Kitaabni qulqulluun nama akka mataa kee jaalladhu waan jedhuutiif nama hundumaa hin jaallattadheen abdii qaba. Atis akka nama hundumaa jaallattuu fi nama jaallachuudhaaf dirqamni akkasirra jiru beekta waan ta'eef nama hundumaa firi. Macaafa qulqulluu keessa Ibroota boqonnaa 12:2 dubbisa. Yesuus isa amantii keenya jalqabee fiixaan baasu sanatti ija hin buqqifanne. Inni gammachuu fuula isaa dura jiru sanaaf jedhee fannoo irratti du'uu isaatiif yelloo isa irra ga'e homaatti utuu hin lakkaa'in obsaan fannoo irratti du'uu hin danda'e. Ameen ameen. Ergasiis gara mirga teessoo Waaqayyoo taa'e. Yesuus isa amantii kee jalqabee fiixaan baasutti ija hin buqqifannu jedha. Waanan jechuu barbaade tokko yoo jiraate maalidha? Isa amantii keenya jalqabee fiixaan baasudha. Mata dureen ani fudhadhes amantii fiixaan bahinsa qabudha. Kutaa kanarraa maal barannaa? Yesuus isa amantii keenya jalqabee fiixaan baasutti ija hin buqqifannudha. In jalqabe in xumure Yesuus Kiristoos. Isa amantii keenya jalqabee fiixaan baasutti maalin goonu ija hin buqqifannudha. Kanaatiif amantiin fiixaan bahinsa qabu amantii isa kamidha? Amantii isa Yesuus jalqabee isa inni fiixaan baasudha. Hin jalqabee in xumure. Kanaaf namni kamiyyuu gama kam jiraatu, eessa jiraatu, bakka kamuu taa'e, eessas taa'e, garamiyyuu jiraadhu. Diimadhu gurraacha'e, beekis wallaalis. Dooktarii kam keetti of qabuu dandeessa, of ittisuu dandeessa, of hidhuus dandeessa. Garuu waan sitti hima amantiin fiixaan bahinsa qabu amantii isa Yesuus Kiristoos jalqabee ofiisaa immoo fiixaan baasudha. Eessas ta'e eessas jiraadhu, maalittis sagadi maalis ta'e amantiin qaba jetta yoo ta'e amantii isa Yesuus Kiristoos jalqabee ofiisaa fiixaan baasu kana qabaachuu danda'uudha qabda. Walii galamati mirgi kee akkuma jiru ta'e otoo jiru, mirgi kee akkuma ati jettetti ta'e otoo jiru amantii isa Yesuus Kiristoos jalqabee fiixaan baasu kanatti ija hin buqqifatin yookaan immoo isarraa adda hin bahin. Wal sossobuun yookaan of sossobuun jireenyatti wal gashuu hin ta'u. Nama keenya kana jeessa maali wal sossobne? Mee Ibroota boqonnaa 1 dubbisa. Waaqayyo inni wanti hundinuu maqaa isaaf isaanis jiraatu ilmaan baay'ee gara ulfinaatti geessuudhaaf akeekeera. Kanaafis isa fayyina isaaniitiif sababii ta'eef sana dhiphinaan gaggeessaa waan hundumaa fiixaan baasuu gochuun hojii isaa ture jedha. Gaggeessaa waan hundumaa fiixaan baasu gochuun hojii isaa ture. Irra deebi'u kutaa kana Waaqayyo inni wanti hundinuu maqaa isaaf isaanis jiraatu ilmaan baay'ee gara ulfinaatti geessuudhaaf akeekeera. Kanaafis isa fayyina isaaniitiif sababii ta'eef sana dhiphinaan gaggeessaa waan hundumaa fiixaan baasu gochuun hojii isaa tureera. Gaggeessaa waan hundumaa fiixaan baasu sababii fayyina keenyaa kan ta'e Yesuus Kiristoos
sababii fayyina kee kan ta'e Yesuus Kiristoositti ija muqqifatin. Sababii fayyinaa kan nuuf ta'e kan biraan qabu. Sababii fayyinaa kan siif ta'e kan biraan qabu. Kana beekuu danda'uudha qabu. Dachee kanarraa unuuf sababii fayyina kan ta'e Yesuus Kiristoos qofaadha. Ibrootuma boqonnaa 5:8 hanga 9 yoo dubbistan. Utuma ilma Waaqayyoo ta'ee jiru immoo dhiphina isatti dhufe hunduma keessa abboomamuu bare. Inni isa waan hundumaa fiixaan baase ta'ee erga argame immoo warra isaaf abboomaman hundumaa sababii fayyinaa bara baraa ta'eefidha. Hubadhu qalbeeffadhu. Warra isaaf abboomaman hundumaa sababii fayyina bara baraa ta'edha. Sababii fayyina bara baraa kan nuuf ta'ee fi fayyina bara baraa nuuf ta'uu kan danda'u Yesuus Kiristoos tokko hin jiru. Burraa karrayyuu jechuun hin barbaachisu. Naqabaa naga dhiisaa jechuun hin barbaachisu. Jireenyatti si waamaa jira. Waa'ee jireenyaan sitti maa jira. Gama jiraadhu gamana beeki wallaali. Sababii fayyinaa kan nuuf ta'e. Sababii fayyinaa kan siif ta'e. Lafa yeessoo jiraadhu waan hin barbaadde godheeti. Qomoo warra eenyuu ta'eeti. Amantaa maalii qabaadhati. Sababii fayyinaa kan siif ta'e Yesuus Kiristoosidha. Si ta'uus kan danda'u Yesuus Kiristoosidha. Kanaatiif anachiin qaba anasiin qaba ankoo kanadhaa mirga abbaa kootti buutee mirgaadha kootti buutee muka abbaa kootti buutee mukaadha kootti buutee burraa karrayyuu hin jedhin. Yesuusiin malee jireenya jiru waan ta'eef. Amanuun kee gaariidha. Amantiin kee garuu fiixaan bahinsa qabaayidha. Jireenya bara baraa qabaayidha. Waan asitti amante keessaa sababii fayyinaa kan siif ta'e jiraayidha. Fayyina keef kan dhiphate jiraayidha. Gatii kan kanfale jiraay fayyina keetiif. Sababii fayyina keenyaa Yesuus Kiristoos qofaadha. Sababiin fayyina keenyaa Yesuus Kiristoos qofaadha. Warra gamaa waamuu dandeessa warra gamana. Kana caala sana caalachuu dandeessa muka abbaa koodha bara dheeraa wajjin turachuu dandeessa. Haasaan namoota baay'ee warra hin baratinii warra lapheen isaanii sammuun hin fayyini. Amantiin reef dhufeen amantii reef dhufeen qabnu. Amantii jiraataa bara Yesuus Kiristoos yookaan immoo waaqummaa Yesuus Kiristoos kaasee bara baraan jiraatutti amanachaa jirra. Kanaaf iyyuu amani Yesuus Kiristoositti. Irra deebi'u waggaa 2000 lakkaa'uu dandeessa. Inni bara namootaaf cubbuun dhiifamedha. Malee baratti amantiin kun dhufe miti. Waggaa 2000 ati lakkooftu 2025 ati lakkooftu kun baratti amantiin dhufe miti. Baratti Yesuus amantii eegale miti. Qalbeeffadhu. Bara waaqummaan Waaqayyoo jiraate kaasee jiraataadha amantiin kiristaanaa yookaan amantiin fiixaan bahisa qabu. Kanaafi baran barbaadiin hin gaggalagashiin kitaaba. Seenaan qoratiin. Amantiin fiixaan bahisa qabu waaqummaa Waaqayyooti kaasee kan jiraatu. Waaqummaa Waaqayyoo irraa kaasee kan jiraatu. Amantiin sirriin amantiin dhugaan kamettee dachee kanarra hin jooriin. Yesuusitti amani. Isa amantii kee jalqabee fiixaan sii baasu. Namoonni baay'een hin jalqabu hin xumuran. Amantii baay'een hin jalqabu hin xumuran. Waaqolii baay'een hin jalqabu hin xumuran ofii isaanii du'u. Warra itti amanan dhiisanii du'u. Warra akka daagon warra mataan irraa cite harki irraa cite. Bari. Akkas jedha gooftaan Yesuus deebisee. Isaa gurgura gaafa barannuuni maal jedhaan yoo jenneeni karichi dhugaan jireenyi sana. Anaan yoo ta'e malee eenyullee gara abbaa dhaquu hin danda'udha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10:3. Yesuus akkas deebise. Karichi dhugaan jireenyi sanadha. Anaan yoo ta'e malee eenyu gara abbaa dhaquu hin danda'udha. Namoonni baay'een fiigichi keessan gara abbaa dhaquudha. No dhaabbadhu dheeratta. Eessa dhattan eetti fiigda. Hin danda'amaa hin dadhabsiisiin karaan cufaadha. Karaa irraa kaatteetta daandii irraa kaatteetta daandicha malee dhaquu hin dandeessu. Kottu gara Yesuus Kiristoos deebi'i. ወደ ኋላ ተመለስ። ማንን ታታልላለህ? ይሄን ጎዮምሲቱ ማለት ተመን ከራ ዲፍት ኤሰረጥ ከራ ዲሰኒ ደሙ እንደንዳም ከራ ማለ ገልማ ያለን ጎ እንደንዳም ማናዩ ሀርካ ከቲን ጃርቴ በልበለ ተኮ ተምስት ከራ በልበለ ሰና ኢልጦተ ኢጃሬ ራይት ገሉም ቀቦት ኢንገልት ሲቱ ፍረት ሴረ ሙረ ዋንተ ዲፍ ሲቱ በልበለ ትጎደ ሲቱ ጩፋት ትጎደ ከናቲቪ ከራ በልበላ ሴነማ ማኖፊትዩ ሀርካ ፈይን ኢጃረኒዩ
Dhageetta waan jechaa jiru. Hin gulufiin hin fiigin amma dandeessa. Daboo kadhattee sagalee baay'ee dhageessin deebi'i gara gooftaatti amma yeroon. Karaa irraa kaattee tasiin jechaa hin jira. Karaa gadhiitee jechaa hin jiran. Karaan Yesuus Kiristoos qofaadha. Eenyuun hin sossobiin, eenyus hin fakkeessin, haala hin mijeeffatiin, jirmatti hin guurin, hundee isaa gadi fageessuudhaaf hundeen ati dhaabde kun injiga waan ta'eef hundeen bara baraan jiraatu Yesuus ilma Waaqayyo qofaadha. Maalan jedhe miseensa baay'ee itti horatte baay'eetti bakkeetti ba'anii kan nama arrabsan, kan Waaqayyoon arrabsan, kan Waaqayyoon gaddisiisan, kan namootas gaddisiisan, addumaan iyyuu immoo ka'aa hin duula nama jeemna kan jedhan baay'ee qabaachuu dandeessa. Deebii gara booddeetti. Deebii. Karaa irraa kaattee fiigaa jirta deebii gara booddeetti karaa malee deemaa jirta. Abbaatti nama na jettan abbaatti amanuudhaaf jireenya bara baraatti galuudhaaf waan dagatte qabda waan si yaadachiisa. Yesuusiin dagatte isa karaa ta'e. Yesuusiin dagatte isa jireenya ta'e waan jireenya hin qabne keessaa maalii fi waan du'aa bukkee dhaabbatta. Karaa hin qabne karaa galmaan hin geenye irra maalii dhaabbatta. Waan dhugaa hin qabne waan sobaa wajjin maaliif yeroo kee gubde deebii gara booddeetti. Jireenyattan si waamaa jira kanaafan ija guutee afaan guutee dubbadha. Waan na gaafatteef deebisiifan ta'a. Waan na gaafatteef kanarratti deebii guutuun laadha kana. Yesuusiin malee jireenyi hin jiru. Yesuusiin malee karaan hin jiru. Yesuusiin malee dhugaan hin jiru. Yesuus ala jireenyi hin argamu. Hin fiigin deebii gara booddeettan sii jedha. Bara dheeraa yoo lallabde iyyuu, bara dheeraa yoo jiraatte iyyuu, bara dheeraa namoota baay'ee arabite iyyuu sirrii isaan sitti hima dhaggeeffadhu. Karaa irraa kaatteetta, karaa malee deemaa jirta, karaa malee galman ga'amu. Yesuustu karaadha. Yesuustu jireenya. Yesuustu dhugaadha. Sababiin fayyina kee Yesuus Kiristoos qofaadha. Kanaatiif halkanii guyyaa yeroo kee hin gubin, umurii kee hin balleessin, yeroo kee akkasumaan hin balleessin kan sirra hojjetadhu. Amantii Yesuus keessa hin jirre, amantii Yesuus hin eegalle, amantii Yesuus fiixaan hin baafne waaqeffachaa ta'e yeroo kee hin gubin kan siraa kee hojjedhu. Amma yuutuutti buddeen nyaadhu. Hamma foon kee lubbuun kee yuutuutti buddeen kee nyaadhu. Silaa jireenya bara baraan qabdu waan ta'eef. Ani garuu sin jaalladha. Jireenya dhufii koo jiraadhen siif qooda. Kottu gara Yesuus Kiristoos amma. Ani dhodha miti. Jireenya bara bara akkas mi'aawu kanarraa sin ittisu kottu Yesuus jireenya. Kottu Yesuus karaadha. Kottu Yesuus Kiristoosii ulfina qabeessadha inni jireenyaan si ga'a. Waa'ee keetiif dhiphate mataa gad deebise. Reebamuun kan isaan malle. Garabamuun kan isaan malle. Garaboomuun kan isaan malle. Waa'ee keetiif gatii kan falu waan ta'eef. Isa gatii sii baasee gatiidhaan si bite dhiigaan si bite kana Yesuusitti amani koottam. Yeroo deebi'u miliyoona lakkaawwadhu bara amantii keeti. Seenaa waggaa 100 qabdi, seenaa waggaa 1000 qabdi, seenaa waggaa miliyoonaa qabdi, tirneeloo qabaata. Yesuus keessa jiru taanaan du'aadha. Bara dheeraa turu immoo lafeen nama lafa keessa waggaa dheeraa ture jedhamee seenaan hin dubbata. Dinqaa deellamee. Waggaa miliyoona kan lakkaa'u. An keenya amantii bara hin qabneef amantii daangaa hin qabne. Amantii jiraataadha. Yesuus Kiristoositti amani. Waliigalee namatti hankeenya kanan jedhee fi hankoos hankees ta'uu danda'a amantiin kun. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Namoonni maal jedhu bara dheeraa jiraatanii Yesuusin hin beekan. Caafni qulqulluun gaafa nu barsiisu waa'ee jara kana akkas nu barsiisa. Ergiin akkas jedhee booddee Filiphiyuus maal jedheeni hin ga'aatii abbaa nu barsiise. Ana beektanii utuu jiraattanii abbaa koos hin beektu turtanii. Ammaa jalqabdanii isa hin beektu. Isa argitaniittus ittiin jedhe jedha. Bartoonni kun waggaa dheeraa Yesuus wajjin turan. Irraa barachaa turan wajjin deemanii lagatti gadi buusee dachaatti ol baase mana gaddaa geesse mana gammachuu geesse mana beelaa mana dheebuu geesse iddoo wayii ija qabu geesse iddoo wayii ija hin qabne geesse galaana bubbisu markaba raafamutti geesse. Mana ijaaramaatti geesse waan hundumaatti geesse barsiiseera jira kana. Ijoolleedhaan karaan jireenyi dhugaa nanaadha. Anoo ta'e namni gara abbaan dhaqoodha. Jarri Yesuus dhiisanii gara abbaa dhaquu barbaadu waan ta'eef. Farisoonni baay'een Yesuusin dhiisanii abbaa barbaadu waan ta'eef. Namalee karaan hin jiru jedheen. Bakka nugaa sirraa barreeraa dubbiin nu galeera mee abbaan agarsiisi gareenyu dhaquu dandeenya jedhanii gaafatanii jennaan. Otoo na bartanii jiraattanii abbaa beektu. Otoo Yesuusin hin bariin abbaa baruu barbaadu namoonni baay'een. Otoo karaa kana hin bariin, otoo karaa kanarra hin bu'in abbaa bira ga'uu barbaadu. Karaarra bu'in siin jedhe karaa gadhiiftee jirta. Waliigalee ramati karaatti deebi gara karaatti gara daandiitti deebi.
yeroon fayyina amma waan ta'eef. Sagalee kana kan dubbisaa jiru wangeelii Yohaannis boqonnaa 14 gubbaadhaan dubbisaa jira. Lakkoofsa 7 gaheeram. Lakkoofsa 8 gubbaatti Filiphos immoo yaa gooftaa abbaa nu agarsiisi. Kana achi nu ga'a ittiin jedhe. Yohaannis 14 gubbaatti. Yaa gooftaa eenyu nu agarsiisi abbaa nu ga'a kana achi nu ga'a bakka. Abbaa nu agarsiisi malee nu ga'a kanaa booddee barreerraa iccitiin nu galeera. Siin gara abbaa dhaquun nuuf galeera. Ati karaa ta'uu kee barreerra. Jireenyi si keessa jiraachuusaa barreerra. Ati dhugaa somni keessa ta'uu kee barreerraati. Abbaa nu agarsiisi bakka nu gaadhe. Eenyuun Yesuusiin. Waasitti mura siin iyyuu booddeetti deebiiti Yesuus Kiristoosiin abbaa na agarsiisi karaarraan jalladheeri. Nan dogongorii ammarraatti fayyaa abbaan akka dadhabaa ture. Waan gatii hin qabneef waan ija hin qabneef tan dadhabaa ture. Abbaan agarsiise dhii Yesuusiin dhiifama gaafadhu araara gaafadhuuti. Gara Yesuus kootu si agarsiisa abbaa. Yesuus Kiristoos bara baraan ulfina haa fudhatu. Egaa waan beekuu qabnu tokko jiraata. Yesuus deebisee utuu ani yeroo dheeraa hammana ga'u isinii wajjin jiraadhu iyyuu ana hin beekne Filiphos ittiin jedheen. Maachi barbaade. Lakkoofsa kun bifa dhaqaati. Na beektee taanaan an abbaa keessa abbaan na keessa jira. Wal keessa jirraa. Tarii waan itti dagattee sitti dhaggeeffadhu. Waan namoonni baay'een dagatan sitti dhaggeeffadhu. Abbaa malee Yesuus hin barbaanne gowwattee Yesuus abbaa keessa jira. Kaan immoo Yesuus hin abbaan barbaanne gowwattee abbaa Yesuus keessa jira. Jarri wal keessa jiru. Abbaa jechuun Yesuus jechuudha. Yesuus jechuun abbaa jechuudha. Adda baasii bari waan gochaa jirtu adda baasiitii bari. Jireenyi dhugaan karaan inni sirriin inni gara abbaatti geessu daandii qajeelaan Yesuus Kiristoos. Ani abbaa keessa lakkoofsa 10 abbaanis ana keessa akka jiru. Hin hubattu ture. Abbaa isa ana keessa jiraatutu hojii isaa hojjeta malee. Dubbii ani isinitti dubbadhu hundinuu ofuma kootii hin dubbadhu jedhe. Ani abbaa keessa abbaanis ana keessa akka jiru na amanaa. Ani abbaa keessa abbaan ana keessa akka jiru amanaa. Yookiis sababii hojiuma kanaa hundumaa fi ana amanaa jedhe. Isa jalqabaa dhaggeeffadhamu akkasii garuu taasaa Yesuus Kiristoos. Abbaan na keessa ana abbaa keessa akka jiru amanaa. Na amanaa. Yookaan immoo sababiidhuma hojii hojjetame agartan jegeen duratti hojjedhe kanaafiyyuu na amanaa. Ani waaqayyodha. Ani karaadha. Ani jireenya. Ani dhugaadha jedhe. Sagaleedhaan amantamoo gochaan amanta maal si wayi? Amma yeroo nooti. Sagaleedhaan immoo gochaan amanta. Sagaleetti dubbatee ka'ee yoo sagaleen kun isiniif gaa ta'uudhaa baate sababii ani hojii ani hojjedheef iyyuu natti amanaa na amanaa Yesuus Kiristoos. Yohaannis boqonnaan 11 lakkoofsa maal jedha? Yesuus garuu du'aa ka'uun jireenyis ana. Namni anatti amanu yoo du'e iyyuu hin jiraata jedhe. Du'aa ka'uun jireenyis ana. Namni anatti amanu yoo du'e iyyuu hin ka'a. Amani. Yesuus du'aa ka'uudha jireenyadhas. Guyyaa booddee du'aa kaatee firdiitti dhiyaattee jireenya bara baraatti garuu yaadda yoo ta'e. Kana barsiisa yoo ta'e amantiin kee kanas hin barsiisu yoo ta'e amani sittan himaati. Yesuus du'aa ka'uudha jireenyadha. Gara abbaatti geessa. Amantii fiixaan ba'isa qabu jechuun kanadha. Fiixaan ba'uu jechuun dachee kanarra waggaa 20 waggaa 100 jiraatanii du'uu miti. Du'aa ka'anii mirga abbaatti ol ba'uudha malee. Jalqabanii yeroodhaaf lafa raasanii miti. Tokko irraa morma muranii tokko dhagaan dhaanii ajjeesanii sakaan maqaa balleessanii miidiyaa garaa maxxansanii baay'ee haasa'anii namoota baay'ee gaaffii dalgaa gaafatanii deebii dhoowwatanii milkaa'inuu miti yookaan fiixaan ba'uu miti. Otoo jiranii gooftaatti amananii yoo du'an immoo du'aa ka'anii mirga abbaa taa'uudha malee. Dubbiin kiristaanummaa yookaan dubbiin amantiin fiixaan ba'isa qabu kanadha. Hojii amantii fiixaan ba'isa qabu jechuun kanadha. Amantii fiixaan ba'isa qabu kan jennis kanadha waan ta'eef. Galanni ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Kana beekuu danda'uudha namni kamiyyuu.
lafa jiraannu jiraanne. Inni kan biraan Maatewos boqonnaa 11:27 abbaan koo waan hundumaa dabarsee anatti kenneera. Abbaa koo duwwaatu isa beeka malee ilma kan beeku tokko illee hin jiru jedhe. Ilma isaa fi warri ilmi isaa itti mul'isuu barbaadutu abbaa beeka malee abbaa kan beeku tokko illee hin jiru jedha. Nagaamaa isa galeen kun nagaamaa irra deebiin dhaggeeffadhaa. Abbaan koo waan hundumaa dabarsee anatti kenneeraa jedha. Maal goota gaam? Jireenya yoo ta'e Yesuus harka jira. Fayyina yoo ta'e Yesuus harka jira. Dubbii dhugaa yoo ta'e Yesuus harka jira. Abbaa isaatu dabarsee Yesuusitti kenna. Harka isaa jira maal goota? Harka Yesuus keessa jira. Harka Yesuus keessa jira wanti hundumtu. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Waan harka Yesuus keessa jiru immoo feleqqeetti harkaa baasuu hin dandeessu. Amanatti harkaa baafata. Harka micciirte irree keetiin daboo keetiin harkaa baasuu hin dandeessu. Amanachuudhaan harka isaa kee baafata. Yookaan itti hirmaatta jireenya. Inni kuni warra gamaa kaafachuudhaan warra gamanaa kaafachuudhaan hin danda'amu sitti maan jira. Ka'aa jechuudhaan I shall never hin danda'amu. Hin danda'amu. Warra gamanaa waamachuudhaan Yesuus harka baafachuu hin danda'amu. Irree namaa micciirtee barteetta. Irree Yesuus hin micciiramu. Maalan jedhe nama ajjeeftee dhaaluu barteetta. Yesuus hin ajjeeftee hin dhaaltu jireenya. Amantee dhaalta malee. Nagaama miti. Namoota baay'ee waan barbaade gochuu dandeessa. Yesuusiin garuu akkas godhanii jireenya harkaa furuu hin danda'amu. Achaalam. Abbaatu dabarsee Yesuusitti kenna. Wanti hundumtuu Yesuus harka jira. Waan hundumtuu Yesuus harka jira. Kanaaf iyyuu maal jechuun barbaade Yesuusiin irree micciiranii harkaa fuudhuu hin danda'amu jireenya bara bara. Amanatanii harkaa fuudhu mal. Amanadhuuti Yesuus harkaa jireenya fudhadhu. Ani kanan si gorsa. Ani kanan sitti maali. Amma yeroon fayyina. Amma yeroon fayyina. Eeyyee wangeelli Maatewos boqonnaan 11:27 waan guddaa nu barsiisa. Akka Yesuus harka jiru immoo abbaa duwwaatu beekaa jedha. Dubbisu abbaan koo waan hundumaa dabarsee anatti kenneera. Abbaa duwwaatu isa beeka malee ilma kan beeku tokkollee hin jiru. Siin galle waa'ee Yesuus waa baay'ee safta waa'ee isaa. Namarraa dhalatee namadhaa muka soofa ture inni achitti maal abbaan isaa muka soofa. Abbaan isaa muka soofa otoo hin taane siinsi uume abbaan isaa. Biyyoo kanarraa fuudhee nama si godhe. Dachee kanarraa kaasee nama si godhe. Abbaatu beeka waa'ee isaa. Si galeera waan jechaa jiru. Qalbii sirriitti. Kana beekuu danda'uudha qabda. Hin jiruu ergeedha booddee ilma isaatii fi warra ilmi isaa itti mul'isuu barbaadatu abbaa beeka malee abbaa kan beeku tokko jiru. Ilma kan beekus abbaa duwwaa. Abbaa kan beekus ilma qofaa. Kootu dubbiin kun wal keessa badhaadha. Adda baasuu hin dandeessu kun. Kalaqa sammuu keetiin, dandeettii keetiin, muuxannoo keetiin, jecha keetiin baay'ee haasa'uudhaan gargar hin baaftu. Tokko jira. Maal gochuu qabareettee na gaafatte? Maal gochuu qabareettee gaafatta? Amanii Yesuusitti karaan jireenyi dhugaan Yesuus Kiristoosidha. Amantii fiixaan bahinsa qabu akkamitti argadhatte? Amanii Yesuusitti amantii fiixaan bahinsa qabu kan ati arguu dandeessu Yesuus amantii kee jalqabee fiixaan baasutti yoo amante qofaadha. Yesuus amantii kee jalqabee fiixaan baasutti ija hin buqqifannuudha. Inni gammachuu fuula isaa dura jiru lakkaachuudhaan rakkina isarra ga'e, qorumsa isarra ga'e, fannifamuu isarra ga'e homaattutu hin lakkaayin. Dhiphinaan fannoo irratti duudhaan Yesuus Kiristoos bara baraan jiraataadha. Dhiphinaan fannoo irratti duudhaan namoota baay'ee gara jireenyaatti waameera. Roomaan 5:1-2 maal jedha? Akkas jedha. Kanaafis amantiidhaan qajeelota erga taane gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo biratti nagaa qabna. Amantiidhaan qajeelota erga taane. Sigaree waan jedhe. Kanaafis amantiidhaan qajeelota erga taane gooftaa keenya Yesuus Kiristoos biratti Waaqayyo abbaa biratti nagaa qabna. Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo abbaa biratti
yookaan waaqa biratti nagaa qabna. Maalii qayyataat amantiidhaan taata abbee baay'ee softee miti bara. Baay'ee softee miti. Baay'ee dubbattee miti. Waan garaa garaatti miti. Maali aree amantii qofaadhaan qayyataat. Minum waan tokko waan goonu qabnu. Wangeela jedha waan ta'eef. Waan ati goote kun nama qaltee nyaachisuu dandeessa, obaasuu dandeessa, daaraa makiinaa bittee laachuu dandeessa. Inni guddaa eegee inni qajeelmaa sii lakkaa'ama. Itti gonfoo argachuu dandeessa. Jireenyatti sin galchu garuu. Cubbuu kee siin dhiisu garuu cubbuu kee dabala malee. Warra sii deebisaniif laachuu dandeessa, warra sii deebisaniif laachuu dandeessa inni cubbuudha. Garuu cubbuu kee kan sii dhiisu Yesuus taphanuu qofaadha. Ergi akkas jedhee booddee maal jedha Roomaamti boqonnaa 5 lakkoofsi 2 akkas jedha sammuu tokko dubbise. Karaa isaa ayyaana isaa amma mi'eeffachaa jirru kanatti amantiidhaanii dhiyaachuu arganneera. Abdii ulfina Waaqayyoo irraa hirmaachuu keenyas gammachuudhaan hin himanna jedha. Abdii ulfina Waaqayyoo irraa hirmaachuu kanas gammachuudhaan hin himanna. Waasitti immoo ulfina Waaqayyoo irraa hirmaadhu. Ulfina Waaqayyoo irraa hirmaadhu. Kana kan siif urusiin, kan siif ta'u siif kana qofaadha. Gaafa akka nama qalbii dabarseettan dubbadha. Maaliif beektaa? Maaliif waan jireenya hin taanetti yeroo kee gubdaadha. Maaliif du'atti barkifta? Maaliif du'a keessa turuudhaaf lola baay'ee kaafta, maa wal'aansoo kaafta, wujibbirii maa kaafta, jireenyas waamaa jira hooti. Waammoo sitti immoo dhalootatti karaa hin cufiin. Hin cufiin dhalootatti karaa. Sii ta'ee innaan kootu fiigee siin ta'u taana dhiis dhaloonni darbee adeemuuti. Manatti cuftee jaarraa dheeraadhaaf waggaa dheeraadhaaf namoota baay'eetti balbala cuftee jireenyaa fi namoota gargar hin ittisiin. Waaqayyo namootaaf jireenya uumeera. Waaqayyo namootaaf jireenya kaa'eera. Waaqayyo namoota jireenyatti waamaa jira. Waaqayyo namootaaf daandii qajeelummaa, daandii fayyinaa kaa'eera waan ta'eef karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos ofitti araarseera waan ta'eef. Lammaffaa Qorontoos boqonnaa 5:17 namni kan Kiristoos uumama haaraadha jedha. Inni moofaan darbeera kunoonni haaraan dhufeera jedha. Dubbifadhu. Gosa dirraa kaafee yorbistee. Waaqayyo namoota baay'ee akka inni karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos ofitti araarse. Hojii araarsuu kana immoo namootatti kenne isaan keessa ani tokko. Hojii araarsuu kana namootatti kenne isaan keessa ati tokko. Afaan godhatee afaan Kiristoos godhatee karaa koo namoota akka dhageessifatuuf Waaqayyo dachee kana nu kaa'eera. Qalbeeffadhu. Amantii fiixaan bahinsa qabu qabaachuudha qabda. Amantii fiixaan bahinsa qabu qabaachuudha qabda. Wal goyoomsuun, wal gurguruun, wal irratti ka'uun, wal ajjeesuun, wal balleessuun, daboo kadhachuun, miseensa horachuun, kaan kaana jechuun biyya keenyaaf kan lolli hin barbaachisa yoo ta'e gara biyyaa daangaa biyyaa eeguudhaaf ka'i. Waa'ee amantii loluudhaaf ka'ettee naman kaasi. Maalan jedhe waa'ee Kiristoos nama dubbate irratti billaa jiru suraaf kaa'in kaana hin jedhin. Biyyi keenya nama ishee eegu barbaaddi. Lolitti hammaateera bitaan mirgaan biyya keenya dhaqii lolachi. Waa'een amantii garuu lolan qabu. Qalbii jijjiirrannaadhaan boo'ichaan imimmaanii malee lolan qabu. Kaan kaanaan qabu. Jirbaan malee imimmaan dhangalaasuudhaan malee billaa qaratanii meeshaa hidhatanii kaan kaanaadhanii labsuudhaan miti. Yoo danda'ame wangeela lallabi. Waan si harka jiru gabbaasi. Anammoo wangeela gabbaasii lallabaa jira waan ta'eef. Qulqulluu dubbii Waaqayyoo satti bira geessu boqonnaa isaa lakkoofsa himeen dubbachaa jira waan ta'eef. Dhiiqa isaa wajjiniin. Kana fakkaata amantiin koo. Amantiin kee dhuguma yoo ta'e hin harkisa yoo ta'e nan dhufa gara kee. Radeebiu. Amantii kam kee jiraadhu. Amantiin kee dhuguma hin harkisa yoo ta'e dhuguma dhugaa qaba yoo ta'e jireenya qaba yoo ta'e egeree qaba yoo ta'e Waaqayyo namoota waamaa jira yoo ta'e an dhufuudhaaf qophaa'aadha. Waan jireenya hin taanetti garuu balbala cuftee dhaloota rakkisi. Waan du'a nama dhooshinetti, waan du'a keessa nama hin kaafnetti, waan lubbuu nama araarsuu yookaan immoo du'a keessa jeetamu waamuu hin dandeenye daandii fayyinaa waan hin taanetti balbala cuftee dhaloota rakkisiin si gaafata Waaqayyo. Gadhiisi. Gadhiisi Waaqayyo gaafa tokko dhaqee Fari'ooniin liqa jedheen saba kana gadhiisi naaf hojjetu jedheen ilma koo hangafa Israa'eliin si harkaan qabaati.
lafa onaatti aarsanaa dhiyeessee dhaqee naaf hojjetuuti gannaa gadhiisi jedheen gadi gadhiisi saba kana gadhiisi ilmaan kana maaliif danqita maaliif ajjeefta maal oota kana du'a keetti ifta eenyu ati Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 20 nan dubbisa akkas jedha inni foon isaatiin karaa haaraa karaa yeroo hundumaa jiraatu golgaa sana keessa nuuf bane nagaama nan jedhu inni foon isaa isa fannoo irratti madaa'e sanaan sati hindu itti geessu sanaan sati imman baasu sanaan inni foon isaatiin karaa haaraa karaa yeroo hundumaa jiraatu golgaa sana keessa nuu baaseedha garte Yesuus isa karaa ta'e isa karaa baasu golgaa namoonni baay'een kaanii daabiloos waggaa dheereffatan tarsaasee keessa dhalootaaf isa karaa baasu Yesuusitti dhaloota dabarse inittis Yesuusiniif dhaloota gargar Waaqayyoof dhaloota gargar inittisin gidduudhaa gori siin jira Waaqayyo gidduudhaa baheedha Waaqayyo hin danqiin dhaloota siin jira Waaqayyo hin hidhiin dhaloota siin jira Waaqayyo du'a keessan dhaabeen jira Waaqayyo dhaloota atayyuu kootti yeroon si waamaa jira siin jira Waaqayyo amma yeroon fayyina siin jechaa jira Filiippiis boqonnaa 2 turan akkas jedha kanaanis warri bantii Waaqaa keessa jiraatan warri lafa irraa warri lafa jala jiranis hundinuu ulfina maqaa Yesuusiif jilbeenfatanii akka sagadan godhe eessaan jedhe geessetta simiti warra bantii Waaqa wanta lafarraa anaafsi warra bantii Waaqa keessa warra lafarraa warra lafa jalaa ulfina maqaa Yesuus jilbeenfatanii akka sagadan godhe Waaqayyotu jilbeenfatte akka sagaddu godhe Waaqayyotu Yesuus Kiristoosiif ulfina maqaa isaatiif aangoo isaatiif surraa guddina isaatiif jilbeenfatte akkati sagaddu akkan sagadu warri bantii Waaqaa keessaa ergamoonni warri Suraafeliif Kurubeel jedhaman warra nifati maqaatti moggaamne miti isaan iyyuu warri ijaan hin argamne warri afur Waaqayyoof jilbeenfatanii sagadu Yesuus Kiristoosiif isaan iyyuu Waaqayyoon ilaaluun itti ulfaateetu fuula isaanii golgatanii qoochoo isaaniitiin Waaqayyoof galmaa galgala sagadu ati eenyu laphee dhiibdee Waaqayyoon kan mormitu ulfina Waaqayyoo kan salphiftu ati Waaqayyo si dhageessa hin dubbata Waaqayyo laphee keetti hin dhageessa Waaqayyoon garuu si jaallata Waaqayyo kootu galanni ulfina Waaqayyoof haa ta'u walumaa gala dhuma amantii isaa dhugaa irratti walumaa gala dhimma amantii isa dhugaa kana irratti maal ta'uudhaa qaba kan jedhu waan tokko sitti Abrahaamtu jalqabe amantii keenya Maammartu jalqabe yookaan xumure amantii keenya ayas fallaga Abrahaama jalqabu Maammada xumuru Maammada jalqabu Abrahaama xumuru injiru kun wangeelara Yesuustu jalqabe Yesuustu fiixaan baasa maalan siin jedha Abrahaamis Maammar kees eenyuun kees cubbamoota ilmaan cubbamootaa sanyii Addaamidha Digalee waan jedhu eeyye Abrahaamis Isiyaaqis Yaaqoobis Mahammadis eenyuunis cubbamoota ilmaan cubbamootaati Yesuusin amanachuudhaan fayyu isaanu galladdaay nandaamu waan akkasii nandaamu abaluutu eegalee abaluutu xumuree amantii abaluutu abaluuf fidee muka kootti bu'anii dhagaa kootti bu'anii laga kootti bu'anii tabba kootti bu'anii hin barbaachisu eenyuu keetti iyyuu bu'uus hin barbaadu'anii eenyuu kootti hin bu'iini sitti hin bu'u natti hin bu'iini garuu Yesuus Kiristoosiif jilbi kamuu jilbeenfatee sagaduu danda'uudhaa qaba warri waaqarraa warri lafarraa warri lafa jalaa beektaa Ibroota boqonnaa 9 lakkoofsa 11 kutaa kana dubbifadhu
galata argatu Yesuus Kiristoos. Mul'ata boqonnaa 9 lakkoofsa 11 akka dubbifadhu. Kanaaf jarri kun wanni horsiisan Mikaa'eltu eegalee Gabreeltu xumuraa asfalliga barbaachisa. Mikaa'elis in sagada gaafa jalqabee qabee amma irraatti amma bara baraatti. Gabreelis in sagada Waaqayyoof gaafa jalqabee qabee amma irraatti amma bara baraatti. Addaan kutaan akka qofa keessan. Aara galfiisin qaban boqonnaa qaban beellama qaban sanbata wal geenyaa dafnoo wal geenyaa caase የላቸውም ጠዋት እስከ ማታ 24ቱን ሰዓት አንገታቸው ቀጥ ሳይል ገነማ መገልገላት በቁን ሳነት ኦልን ጀዲን ቁልቁሉዳ 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 ዋቀይ ጎፍታ መጫይ ከናቲፍ ማል ጀዴን ዱቢ ኮ ወልት ቀበረ አማንቲ ዘፊጣን በንሰ ቀቡት አማን ኮት የሮን ኩን ካንኬዳ ኮት ጉያን ኩን ሲፍ ጉያ ፋይናትራ ኮት inturi achin harkifatiin du'attuuf hin firoomsin du'attuuf hin harkisin Yesuus Kiristoos bara baraan jiraata. Amantii fiixaan bahinsa qabu. Tokkoon uumama lubbuu qabanii fuula Waaqayyoo duratti jilbeenfatanii akka isaan sagadan mul'ata boqonnaa 4:8 dubbisa dhaggeeffadha. Tokkoon uumama lubbuu qabanii arfan kaan immoo kana immoo baallee ja'a qabu ija isaanii keessaa fi duubaan naanna'ee wal hin ga'a. Halkaniif guyyaas utuu aara hin galfatin Waaqayyo gooftichi inni hundumaa danda'u inni ture inni amma jiru inni dhufuuf jirus qulqulluudha. Qulqulluudha jedhanii faarfatu. Halkaniif guyyaa utuu aara hin galfatin Waaqayyo inni ture sun dhaggeeffadhu Yesuus Kiristoos inni jiru kun inni dhufuudhaaf jiru kun qulqulluudha. Qulqulluudha jedhanii sagaduudha. Maaloo kan keessa yoomii dharee? Neemmiyaan keenya isa qabinaa kan keenya kun. Ergamoonni warri midhaan hin nyaanne bishaan hin dhugne warri ijaan hin argamne warri afurri ganamaa galgala jilbeenfatanii ergii Waaqayyoof sagadanii ergii faarfatanii arrabni kee Yesuus yoo faarfate maal ta'a? Amma nama arrabsu hamma maqaa namaa balleessu. Qalbiin kee hamma lubbuu namaa balleessuudhaaf ariifatu Yesuusin faarfachuudhaaf waaqummaa Waaqayyoo himuudhaaf yoo ariifatte maal ta'a? Barumsa kee dandeettii kee asirra yoo kaawwatte maal ta'a? Yoo ittiin hojii kana hojjette maal ta'a? Gatii qabda sii kan falamaa boru. Si'ooliin si oolchee tsiyooniin sii kenna Waaqayyo. Yesuus Kiristoos bara baraan jiraataadha. Amantii fiixaan bahinsa qabu si haa jiraachisu Waaqayyo. Tsiyoonitti wal agar jabaadhaa. Yesuus Kiristoos gooftaadha.